kuno jolle gariya wal barte galata rabbi wama jettu gari duma de marta jechuudha amma immoo waan si mudatu challenge biyya lafaarratti si mudatu hunduma keenya mudata biiftuu ko hunduma keenya mudata biyya lafaarratti wama danuu keessummeessine dhageenyishi si qofan sein anu diqalaadha sigale warana arabsanu biratti an diqalaadha abbaan qabu saban qabu waa danuu ni qabu warana arabsan biratti sigale ati immoo waan akkasii duuka deemte qalbiin si cabee akkas boossa taanaani warra borsii walloloonuuf karaa banaa harta biiftuuyye warra borsii walloloonuuf ilmi namaa walloluunnis dhagaanuu walitti bu'aa jiraata haadhaaf ilmoon walitti buuti sigale jaraaf karaa banuu ta'a waan ta'eef boo'icha dhiisiitii akka namaatti jaallanna si kabajna karaa banuu nama sadii mubbii jaarrataniiti kan isaan arrabsan dhagee mubee baqaan itti nobsaa ture dhuguma kana dura wal arrabsinee turre mubee sitti nima wal arrabsinee turre ishiinis kinoo dhugaa rabbi ijoolleen asirra jiru sinitti haayiman na arrabsite dura ofii ishiitii gastii namaa keessatti na arrabsite yaasiina ergaati na arrabsite ani jecha siin qabu wajji wajjin nyaadhe wajjin dhugee tan guyyaa sana gastii irra weessa fuudha dawalee tan karaa keessaa bu'aa bule ziman jedhee dubbanne kaza ganama sana mana banatte narra dhukke kaaste anis kaza ba'ee tan arrabse haadhati arrabsiti haadha shiittan darbe kaza booda wanni gusin irra andeemu dhiisatis nama arrabsini irra deebinaan jedhan ishiin jedhe seena mana saa keessaa simbiloofne mana namaa keessaa simbiloofne mana waada keessaa simbiloofne yoo simbilooge mucaan kun jaalallee koo yoo ta'e bakka asatti si xaraxara jedhi haasabi akkasitti na fudhadhu too dhiisi mucaarra waafi ooygana nu akkas godhe garuu immoo seera guyyaadha xiyyaanaa kennu waaqayyoon biyya keerummaa kana keessa nan galchin ani gastii isa jalaa simbiloofne jedhe akkana jennaan ishiin jedhe ishiin dhiifama nan gaafanne ani garuu tan baraka keenya haadha ishii sabbaashis dhiifama gaafadhe erga sana guyyaa tokkicha gastii ishii seente seenan beeku lafa ishiin dhaabbadheen beeku madaana lamii mizikirii baqaan ittiin jalaa dheeffa maaliif hojiin hojjedda sini galee dubartii miti dhiirri haadhan qabdu abbaan qabdan taanaan garbeelin mizikirii gaafa sargii keessan hin gammaddan gaafa daa'ima godhattan hin gammaddan gaafa nama jireenya keessan beektu maaloo beektu maal ani gadditu dhagaa'e gisee hundi dukkaama godhu gisee hundi dukkaama fayyadamanii harrabsu gastii banatanii gisee hundi dukkaama godhu biiftuu koo ilmi namaa yeroo si wallole dukkaama godhu kee barbaada daraa biiftuuyyee adara waan intanaa softee keessa keenya maleessiniti mee tole jedhu waan si jedhu biiftuu koo akkati malee uumamiti maa jiraatti jireenya maa hidhataa miti malee waan biraan hin godhan jiru nagee adaraa deemi mee nagee gasaa ifama wajjin deemi naggasaa fidee dhufa wanta jiru bakka gocha kana gochuutti ishee odoo tsatsatiin zanaatti teechee jecha kana jechuu ishee odoo isheen gaddisiisin anasitti odoo bo'u zanaa jettee teechee gaas maal jetti dhugaa rabbi namni siifaa dubbatu muhiitti qabadhu muhiitti qabadhu nama dubbachaa jira miti muhiitti qabadhu nama dhaggeeffadhu bilbila keessanii dhagee mana banaa achitti kootaati rakkoo jiru gidduu dhabaamna zimbi biiftu hin dubbatiin ati hin dubbatiin deem bishaan dhugitii siq bilbilarra siq bilbilarra bakka biiftu alaaka naggasaa dhaqee mana banii isin boo'inii nama jalqabee hin dubbatiin namnaa dubbatu mana banii naggasaa taragaaggeeyti dhugaa kee akkasi jalaa hin banneef seeraan dubbatu dhaggeeffadhu ati callisi namoonni dhugaa kee argan haasan ayeen ijoolleen haa dubbatanii biiftuu deemi fuula kee dhiqadhu achi galiitini warri dhuftan dubbadha sun ma dhaggeeffanna waan goonuu qabnu. Deemi fuula kee dhiqadhu biiftuu haasa'e. Mubee akkam jirtu nagaa damti? nagaa waanuma ta'e godhaati walitti araarsaa lamaan isaanii yusuutuma jedhaati. wallahi eessa dhaquu miti obsi atis immoo biiftuu waanuma qabiif obsuun immoo barbaachisaadha namni numa walitti bu'a inni immoo walumaan deemnee araarsinaa tasgabbiidhaan wal gaggeeffadhaati walumaan deemnee araarsinaa wayyee ilaa araarsaa garuu jechuudha nama lubbuudhaan hin jirre arrabsuurra nama lubbuudhaan jiru arrabsuutu caala beekaane akkaati maazariin qabne lubbuu isaanii amaaru rabbitti araaramu garuu nama
Raachisuudhaaf daa'ima sana biyya ormaatti maal hammeenya ammas ga'u. Dhugaa jiru dubbadhaa dhugaa eenyudha biiftuudhaafis hin dhaabbatina seenaadhaafis hin dhaabbatina haqa jirurra dhaabbadhaati dubbadhaa wali araarsa. Handhabee beekamoodha madaa haadhaaf abbaa handhabee beeka namni haadhaaf abbaa namatti kabajan isinillee qammasaa arga. Akkuma beekamu ani kanaan dura dhimma isaanii kana gidduutti yaalaan ture walitti araarsuuf yookaan immoo dhimma kana dhaamsuudhaaf jechuudha. Garuu inuma dadhabame jechuudha. Amma tokko baay'ee riseen ture garuu miidhagina immoo ooverii deebi'anii akkaataa kanaatiin an dhugaa dubbachuuf taanaan nama kamiyyuu yoo ta'e akka haadhi namaa tuqamtu yookaan abbaan manaa tuqamu hin fedhun ture eenyumarraayyuu jechuudha. So amma barbaade osoo namni tokko balleessee haadha ofii boolla keessatti arrabsuu yookaan abbaa ofii arrabsuun kuni aada maleedha safuu guddaadha dhugaa dubbachuuf taanaan nama gaafachiisa kun sirrii miti. So amma barbaade yoo ta'e nama sanatti haaloo ba'uudha malee abbaa yookaan haadha boolla keessa arrabsuun baay'ee dhugaa rabbii salphina guddaadha kun. Kanaaf an dhimma kana baay'ee sirreessuudhaaf yaalaan ture hin dandeenye garuu jechuudha. Beeku safuunfaa kun as keessa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo isaa walitti bu'an meeqa inboksiidhaan jechuudha. Garuu jiru humna keenya ol ta'ee jira uummanni haa sirreessu mijayyoo waan taateen beeku biiftuu kalee an irraa dhorgeen mana banee muuziqaa banee taphachiisaa ture beekati dhugaa shin achii mana banattu dheengaddillee akkas gochaa ture niigaa dhugaa rabbi noo niigaa boossisuun kanaan booda haadha ishirra arrabsuun niigaa daangatti dhaabbadhaa bakka hinde kanaafuu dhuftee uummata kana fuulduratti jecha hamma kana ga'u dubbachuushii dhaqxee odduma mubeefaa jedhanitti haa dubbattu mee isheerraallee yaada fudhattu biiftuurraallee taragaa gooftee biiftuu. Kottaa isinis kottaa jala keenya kophaatu hin taane naggasaan mana balee. Biiftuu mana cufiiti koo naggasaatti ergitu geemii irraa bu'aati ganni hundi keessan iyyuu kottaati dubbannee obbolaadha diinaa miti walitti dubbannee bakka oggora jiru inni ittiin lamman jiraattu walitti dhawuudina bakka. Oolmaan atillee kottachitti mana naggasaatti. Naggasaan geemii ta'e ergu. Miira keessa galtee waa badaa hin dubbatini uummanni haa dubbatu haasaa irree nama harkatti hin qabini haasaa haa fixatanii namni miira keessaa ba'i mana naggeeffannaa. Booyin waan sitti meera biiftu hin booyin akka namni afaan sitti xaragatu kan taasisu hin booyin dhugaa waaqaa hin booyin sitti meeraan lammata si'ii boossuus hin arginan. Boo'uu jechuun nama sanii booji'amuu jechuudha beeka dhibee kee garuu waat godhi liqimsii dhiisi dhugaa waaqa. Bagashi mana deemnallee dhagaruu olmaa haa gashitu. Tuna dhageessa miti bishaan dhugii hin boo'in miira keessaa ba'i siruma immoo nama jala hin dubbatin namni haa dubbatu taa'i na dhaga'i. Muyitirra jirta biiftu bakka isa fudhisa. Muyitirra jirta biiftu bakka ati miira keessa galtee hin dubbatin biiftu. Muyi wanni irra wadhi. Guyyaa tokko dhugaa rabbi guyyaa tokko viidiyoon ani poostu seenaa laalame yoo nan viidiyoo mahii jedhatti viidiyoo guyyaa tokko biiftuu nama arrafitee poostu dhugaa ittan qaxxaaman haala tiyya dhiifama anamma waan naarse keessa gaayis tiijiin gastiirra turte tiijiin dhiisi biiftuu dhuguma hin aarti miira keessa galteetti maal naan jedhu haasaa dhiisitii gadi nama ganni hundi keessanuu argistu faabuudha mana naggeeffannaa bakka dhiisi mana naggeeffannaa Maal kana urjaasin jaa mana naggeeffannaa nu hundi osoo qabaataa taane biyya ormaa dhufne asitti luqqaanu hundi keenya laal hundi keenya warri durra jirrus warri amma dhufes hunduu bayyanatteedha maariyaamin hundi keenya chiggaaraamiidhaas dhufne dhawwaxamuuf as dhufne bayyanachuuf jireenya keenya kaleessarraa hamboruu jijjiiruudhaaf as dhufne eenyumtu osoo haabtaami ta'e namni kushiina ormaa xaragu faantii ormaa miicuu shintibeetii ormaa dhiqu hin jiru hundi keenya bayyanatteedha. Yemir meesin warri biyya arabaa jirtan jireenya keessan jijjiiruudhaa dhuftan moo waan biraa miira keessaa baatii dhiisadha kotta gabbaa biiftuu akka geemti itti naggeetti argadhu kotta kagastii akka gam eegaa jiru nama jabaachi jira biiftuu ati immoo miira keessa galtee qalaqalamtee dubbatte taana walitti buuna kottaa naggeen irra dawwalaa irraa cufi mana ishee akka geemitti argadhu nama tokko waliin galtee kottaa bu'aa. Mimmaan takka maaliif buustaati? Nama safuun beekneef nama haadhoof hin beekne taadha nama arrabsa balagee
Addattee nama hin beekne. Koodii fama gaafadhe darbeen inni fama gaafadhe zizziqi jedhee inni fama gaafadhe gadi bu'ee sana inni fama gaafadhe ofii kiyya darajaa kiyya gadi buusan inni fama gaafadhe kanaa ol duu gaayis Ganni irraa bu'aa maaloo ganni maaliif dhiisa kaayaa Eshi bakka biiftuu. Cufiitii bakka bayi booyin asitti mee adaraa maaramiin booyin dhugaa booyichi kee kana arras boru soo booche iftaan illee kan singeenye dhufee xiqquma sitti dubbatee si boochisa. Hin booyin boochisi. Arsuuf amma naggeedhaan nu biiftu aha geemititti naggeetti ergadhu. Yookiin immoo cufiitii mumaana biratti buugasti irraa ammaati mana cuftutti bayi miira keessaa nama fuulduratti hin booyin gisee hunda sitti ma. Hin booyini yoomillee sochii irraa akkuma kadhee sochii jiru. Hayyee beena bakka kennisiisa. Hayyoo ni taa'ee immoo hin beena bu'a nannaqa. Angaayis gaa rabbi an baalaga illee miti garuu mokni hundumaa ofii baalagee nu ofiin biiftuun akka baalagoo naggeedhaan geeminatti ergaddoodhaan namni akka achi dhaqu. Maaliif gisee hundumaa ofii baalagee nu. Family kan kamu kurang mesyuarat. Nama anak kali ya, mali illinan kabdushi, ilmu nama randalannya, nama miti kan sih randalan, firfari onya ane begarapi, ini ane firfari ganas, nunjuk bisisu, tinggut dan itana. Nak kasih guys, wah kayak mau madana lamin, gak macam hias gede hias bersih nama akan, anu manjadu. Gada nani kamu gak macam nani kamu madana lami tu denda. Ini juga dia apa? Ini mati kia apa? Ini mati kia. Gada mana kau galce gada mana si galce na agar si summa beti yo umum beti taate. Bifo mana mana kau agate gada kana mulu mana si tafasi asesi suf. Biftu kau mana batin? Namun ada cerita cerita nazar bati. Asyik terubah nawante. Namun si berarti nazar ba. Mana jufti wante efsi. Mana nuge namun si berarti nazar ba. Dafa namun si berarti nazar ba. जो मेरे डेमे या मुरे जी ना ओके या bisa हां जितना तेरा अशी दांत namun si berarti nazar ba malle. हां lebih Gas undi kesenu mana sadaka mana nan cufa waaqayyo gara hundattu ani yoo balleesse rabbi jira ani nama nama maaliif namoonni si dubbatu waan ta'eef isa damma waan dubbatiin dubbatatte ta'an dhageenya rakkoo jiru kanaaf iyyuu man hin bachuun kana ol gaadha mira dubbiin kana ol baqiidha akkasi koppiliin godhaasin geemii erginu geetu